horii namicha ollaa kiyyaa kana zakaa ramadaanaan keessaa qaba ijoollee akka jabbilee isaa waan takkan tuqne. Rabbi qajeelcheen na salaata dhufeenne jannataa seenumaa gabbaaftu jedhe. Kanaaf ani immoo jazaa kana hajjiin si geessa. Ramadaana gaafa 17 gaara hiraayitti wala quraana iqraarratti ergee Mawlaana. Xiqqoo mataatu Ameerikaanee qabaa jedhaniituma qabanii dhiisanii isa dhiisanii sangaa qalantu jira. Ati namni akkasitti nama hunda keessaa jaalallee na godhattee isumaan walitti bu'uun barbaadu maaliif diina taanaan jette kuni narraa bu'uus hin barbaachisu. Anuma irratti gadhiisee. Maa birrii namni baankii keessatti argaatu manoolu harkaan qabuun jabaate malee. Garuu immoo yoo abalurra geessan na kaasaa jedhan wajjin qomanna. Adaraa rabbi sodaadhaati sangaa dhufe kana dhiisaa dura naqalaa jedhe jira. Qarayinaa jennaan waan qaraanii ofitti qabanii diddiiban nabiinaa Jibriil malaayikaa rabbiinaa. Akka dhaabatu kanatti halkan rabbii quraana khattama jedhe qiyaamul layli. Ganama jalqabanii galgala quraana khattamu. والله يو سورة إخلاصي قرآن كيسا كافتن ملي أم بكانا أنكو دكتور بريدان إنيو جاناني سبكنا ما تقبضنا ما ورانو